Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS kun kan daawwataa jirtan qophii keenya biizinesii OBS qophii keenya biizinesii OBS miilanaatiin immoo gara magaalaa Bishooftuu dhufnee jirra. Magaalaa Bishooftuutti kolleejjii Pooliiteeknikaa magaalaa Bishooftuutti argamnee jirra. Iddoon amma itti argamnu kun bakka giddugala leenjii nyaata bilcheessuu ogummaa nyaata bilcheessuu yookaan sheefummaa itti argatan leenjii yeroo gabaabaaf dheeraatiin barattoonni dhufanii asitti kan leenji'an giddugala isaaniitti argamnee jirra. Egaa magaalaan Bishooftuu giddugala hoteelaa fi turizimiiti. Hoteelonni akka addunyaatti sadarkaa isaanii eeggatan haroowwan kanarratti ijaaramanii turistoota hedduu kan hawwatan alaa fi biyya keessaati daawwattoonni hedduun dhufanii kan daawwatan hoteelota sadarkaa isaanii eeggatantu magaalaa kana keessatti argama. Hoteelota kana keessatti hoteelonni kun ijaaramuun immoo nyaata sadarkaa isaa eeggate nyaata baay'ee hawwataa ta'e qulqulluu ta'e kan adiifis gurraachaafis warra biyya keessaafis alaafis ta'u kan sadarkaa isaa eeggate ni barbaachisa. Kanaaf immoo ogummaan nyaata bilcheessuu yookaan sheefummaan baay'ee barbaachisaadha. Kolleejjiin Pooliiteeknikaa magaalaa Bishooftuus sheefota warra ogeessota ogummaa nyaataatiin baay'ee ciccimoo ta'an leenjisee baasee hoteelota gurguddoo kan dhuunfaa isaanii akka hojjetan kan immoo hoteelota kana keessatti qacaramanii sheefii ogummaa gaarii qaban ta'anii akka hojjetaniif hojii guddaa kan gumaache yookaan immoo hojii cimaa kan hojjetedha. Kanaaf ragaa nuu bahaniin waggaa dheeraaf Pooliiteeknikaa kolleejjiin kun ogummaa nyaata bilcheessuu kanaan barattoota leenjisee baasuudhaan beekama. Egaa kana isin biraan keenya kun biizinesii keessatti iddoo guddaadha. Namoonni hojii dhabne hojiin hin jiru carraan hojii nuun uumamne jedhanii yeroo baay'ee irra deddeebi'anii yeroo kaasan ni mul'ata. Hojii guddaan keessumaa akka sadarkaa addunyaattis yeroo har'aa gatii guddaa yookaan immoo maallaqa guddaa kan argamsiisu ogummaan nama harkaan fudhatamne ogummaa akka kanaati. Ogummaa nyaata bilcheessuu sheefii. Kanaaf ogummaan nama boonsaa nama kabachiisa waan ta'eef dargaggoonni keenya shamarran keenya ogummaa kana leenji'anii gara hojii addunyaa hojiitti bahanii ofirra darbanii firoota isaanii maatii isaaniif ta'uu danda'u kun hojii biizinesii guddaadha. Kolleejjiin Pooliiteeknikaa magaalaa Bishooftuus hojii guddaa hojjetaa jira. Kanarraatii hubannee ammas hojiiwwan adda addaa kalaqaa hedduu hojjetaa jira. Isa deemnee isin daawwachiisna ammas turtii keessan qophii keenya wajjin taasisa. Nuti ammoo hadda kan hojjanne tomaatoo soosii jechuudha. Tomaatoo yookaan timaatimaan kan hojjetamu jechuudha. Isa dhaka hojjanne nuti hadda qopheessine kan jiru jechuudha. Baay'ee garaagarummaa qaba. Waa'ee baay'ee kan hin beekne irra jira. Itti baradheera jechuudha. ፍላጎቴ ሆኖ ያው ሌላ ነገር ላይ ቤት ስንዘግብ ከዛ በኋላ ወደዚህ አስቤበትም ስለሆነ ያው ደስ ይላል የሚሰጡት ስልጠና በቃ ባላቸው ነገር እኛንም በስነ ምግባር እና ከምግብ ባሻገር ስነ ምግባር የተለያዩ ነገሮች ይዘን እንድንሰራ እንድንማር ነው ያደረጉን እና የተሻለ እውቀት ይዘን እንድንወጣ ነው የሚጥሩት እነሱ መምህራኖች እና እኛ የተሻለ ነገር ሰርተን እነሱንም ማስደሰት ነው የምንፈልገው። መቃን ከየበየነ ስሜ ጀነማ ካናኒ ሆጀዱ ኩሊነሪ አርት ጀደሜ ጅጅረሜ ድራን ፉድ ፕሪፓሬሽን ጀነማ ያው አካውሊ ገላቲት ኛቱ መረተን ወጀዳ ይሄ ነምበር ሲሳ ኑዱራ ኢቲክሲ ሳበር ሲስና ኢቲክሲቹን ዋይኒ ነምኒ ቶኩ ኛታ ዲፓርትመንት ከነረቶ ሴኑ ከከኡምሳ ቀቡፊ haala ittiin leenjii kana fudhate haala immoo gadi baasee namootaaf iddoo tokko tokko irratti hojii uumee hojii ofii isaatis hojii qaxarameetis akka itti hojjetu dura itiksiisaa barsiisna sirriitti jechuudha. Namni hojjetu maal akka isarraa eeggamu fakkeenyaaf amma qulqullina ofii eeguudha tokkoffaan qulqullina naannoo isaa hojjetu sirriitti qulqulleessee nyaata maaliif namarratti hojjeta waan ta'eef nyaata kana nama baay'eetu ittiin affeerama waan ta'eef sirriitti qulqullina eegee akka hojjetu goonaa qulqullina isaa akka eegu goonaa qulqullina iddoo hojii akka eegu goonaa sanarraan immoo hojiitti yoo seenu dursa maal godhu akka qabu dursa miizaan pilaas kan jedhamu tokko jira isa hojjetee itti aansee gara bilcheessu akka deemu
erga bilcheessee booda immoo sarviisii kennuu irratti keessummeessuu irratti seeftimmaa ofiisaatimmaa waan godhuu qabuun dursa itti himna. Itiksii jechuun isuma waan godhuu qabu jechuudha. Haala gaariidhaan namni tokko dursa gara bilcheessuu oduu hin deemin dura haala ittiin muruu haala ittiin miizaan pilaasii hojjechuu hin barsiisna. Hoteela tokko irratti deemtee oduu gaafattee asumaa ba'an. Amma apparantii leebil waanii kanarratti hoo baasne nutti hin deebi'an. Maaliif achumatti isaan hambisan? Baay'inaan nyaata keessattuu nyaata kanarratti ijoolleen asii ba'an akka gaarii bakka gaarii mindaa gaarii kaffalamaa fi jira akka gaariitti jiraachaa jiran. Sirriitti jala mureeta sitti hima. Indoom maaliif barataan nu biratti akkanatti baay'ata? Amma kutaa 3 kan akkanaa kan qabnu. Peestiriidhaan qabna. Kulinarii kanaan buleeyyiin jiranii kuni warra haaraa. Hoo baay'atee leebilii 4 ga'uuf waggaa 2 kan barsiisu. Na akka gaariitti leebilii tokkorratti ogummaa hin baratanii lamarratti sirriitti hin cimsatanii tokkorratti eega ba'anii achumaan hafanii warra galgala baratanii nu biratti hin deebi'anii hoo deebi'an immoo leebiltuu barachuudhaaf sirriitti cimsatanii ba'anii akkasumatti itti fufaatii deemanii kaalcharaal kan jedhamu jira. Kaalcharaal jechuun amma akka kan aadaa jechuudha. Peestiriin jira akka keekii, daabboo, kuukisii, fiishiin jira immoo aasaa jalatti immoo jiran kootaleetiin jira, gulaashiin jira, labbiin jira baay'eedha isaan. Indaaqqoos akkasumatti foonis haala adda addaatiin hundumaa leenjisa. Isaantu nurraa muuxannoo fudhata. Wada sheefii gurguddaan maaliif amma ndoo akka nu leenjisaa jedhanii waliigalteedhaa mallatteessisneerra. Hoteela gurguddaarraa sheefii bakka adda addaati irratti hin barbaannaa. Warruma jira san akkasiis nu gaafataniiran. Garuu nu kaffaltii baay'ee waan gaafanneef haa ta'u dubatti deemanii jiran malee isaantu nurraa muuxannoo fudhata malee muuxannoo fudhan nu gaa qabna. Kana caalaa humna hin qabnu kichiniin keenya dhiphaadha jennee ofirraa deebisna malee oduu akkuma barbaanne namatti akka ijoolleen fedhii isaanii itti oduu fudhanne kutaa nun gahu. Mee akka mooraa kanaatitti baay'inaan barattoota kan qabu nu. Kun jala cufamaatii jira. Keenya garuu sirriitti filatamaa. Daawwattoota keenya egaa kolleejjii Pooliteeknikaa magaalaa Bishoftuu keessa adeemnee hojii isaan hojjechaa jiran leenjii isaan barattootaaf kennaa jiran isin biraan gaatii jirra. Egaa amma immoo kan argamnu bakka leenjii awutoo makaanikaalii fi awutoo elektirikiin itti kennamudha. Waa'ee konkolaataa egaa qaama gama elektirikaasaa fi makaanikaalii isaatu jira. Barattoonni gara 500 ta'an idilee fi al-idileedhaan as keessatti barataatii jiru. Hojiin kun immoo kan akkasitti fedhiinsa barattoonni gara kana dhufanii akka baratan fedhiin kan baay'achaa dhufeef industiriin isaas yeroo har'aa kana baay'ee babal'ataa jira. Asuma magaalaa Bishoftuu keessatti industiriin gama oomisha konkolaataa baay'inaan sirriitti as jira. Darbees immoo garaajonni hedduun baay'ataa jiru. Humna leenji'ee kana humna ogummaa kana leenji'ee barbaadu. Kanaaf fedhiin barattoota yeroo har'aa duraani baay'ee tuffiin hojii walii adda baasuu xiqqeessanii ilaaluun waan mul'atu ture. Har'a madda galii guddaa kennaa waan jiruuf carraa hojii bal'aa uumaa waan jiruuf barattoonni baay'inaan kana gara kana dhufanii leenji'anii ogummaa gurguddaa horatanii bakka jiranidha. Keessumaa immoo as keessatti barattoota leenji'aa jiran keessaa kan hubanne dhiirota qofa miti yookaan immoo dargaggoota qofa miti shamarran illee fedhiidhaan seenanii hojii ogummaa awutoo makaanikaaliif akkasuma elektirikaalii kana leenji'anii ga'umsaan ba'aa akka jiranidha kan nuti ilaalle. Akkuma sila jalqaba isin daawwachiisne gama ogummaa nyaata bilcheessuu yookaan immoo sheefiitiin akkasumas immoo kolleejjii Pooliteeknikaa magaalaa Bishoftuu keessatti gama awutootiin barattoonni leenjii ga'umsa qabu leenjii qabatama ta'e
ogummaa horatanii bahanii ofis jireenya isaanis maatii isaanis jijjiiruu irratti kan argamanidha. Amma kan nuti isaan gaggaafanne isin biraan geenyu barattoota levelii jalqabaa yookaan levelii waanidhaan leenji'aa jiranidha. Kun baay'ee waan guddaatu irraa baratama. Biyyi kun gara guddina industiriitti bal'inaa waan deemtuuf ogummaa akkasii dargaggoonni keenya horatan yoo qophaa'oo ta'an jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatanii galii guddaa argatanii warra kaaniyyuu leenjisuu madda galii uumuu ni danda'u waan ta'eef kun cimee itti fufuu qaba jennaan. Ammas qophii biizinesii keenya wajjin turtii gaarii. Maqaan kee Geexeenash Tulluu jedhama. Level 1 auto levelii tokkoffaadha jechuudha. Auto levelii tokkoffaadha. Waa'ee konkolaataa paartii konkolaataa mekaanikaal faandameentalii isaanii paartii konkolaatichaa maal fi elektirikaal paartii isaa akkamitti hojjetaa kan jiru kana amma ammaatitti barree jechuudha. Fedhii kiyya ture. Waa'ee konkolaataa baruun fedhii kiyya ture. Kan sanirraa hafe immoo rakkoo hiikuudhaaf nuti yaadatu seene waanan sammuu keetii jechuun haala fudhannaa kee altituudii keetii malee wanni ulfaatu haala altituudii keenyaati yaada keenya malee hojii dhiiraa hojii shamarranii wanni jedhamee adda bahee tokko hin jiru. Kanaafuu yoo sammuu keenya malee yoo itti seene wanni nama dhibu tokko hin jiru. Akka haala garaajitiinis ta'ee haala tokkoon hojii ofii kiyyaa banee hojjechuun barbaada. As keessaa wanti erga dhufte hojiin waa'ee konkolaataa duraan beektuu fi duraan ati waan beeknee fi erga dhufte wanta ati baatte maal miilee jira? Waa baay'een baradhe waa'ee konkolaataa keessasaa waa'ee injinoota akkamitti hojjeta miin isaa maali kan jiru kana waa'ee isaanii adda addatti baasnee kophaatti kun kamii maal hojjeta wannoon isaa inni kan jiru sana irraa baree. Maqaan koo Lamata Sammaan jedhama. Kan hin baradhu akkuma isin argaa jirtanii otomootiiviidha. Level 1dha jechuudha jalqabumaa jechuudha. Level 1 kana irratti wanti nuti barachaa jirru injiiniidha. Injiinii jechuun immoo baakboonii biikilii yookiis konkolaataa keenyaadha. Waa'ee injiiniiti kan nuti sirriitti amma tamaaraa jirru. Lammaffaa immoo konkolaataa keenya irratti wantoonni mul'atan wantoonni akka elektirikaal siisteemii laayitii agarsiisuudhaaf jechuudha. Wantoota kana barachaa jirra. Amma immoo waa'ee staartar mootoriiti kan amma agarsiifamaa ture. Staartar mootoriin immoo akkuma injiinii keenya kaasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Fayyadamti isaa poozishiniin staartarii irratti mul'atu piiniin keenya pilaayingi girii keenya kan sochoosuudhaa fi piiniin karaa sana kan itti mul'atu wantina gochuudhaa fi lammaffaa immoo injiinii keenya kaasuudhaaf nu fayyada jechuudha staartar mootoriin. Kanaadha laayiting siisteemii keessatti akkamitti laayitiin tokko akka ta'u baakaappii akkamitti akka ta'u azardiin akkamitti akka uumamu ilaallee turre jechuudha. Waan akkasii akkamitti akka itti fayyadamnus baranneerra jechuudha faayidaa isaas. Duraan waa'ee konkolaataa waan hin beekne qabu ture. Amma eegan dhufee garuu konkolaataan maal akka ta'e maaliin socho'uu akka danda'u maal akka isa barbaachisu maaliin akka inni kontiroolamu ga'umsa gaarii sadarkaa kanarratti hubadheerra jechuudha. Gara fuulduraattis akkaataa barnoota irratti argachaa deemnuun carraa gaarii ta'e nan argadha jedhee yaada. Barnoota ogummaa guddaa nan argadha jedhee yaada gara fuulduraattis. Duraan dursa kan yaadaa ture qabxii gaarii fide yuunivarsiitii seenuun ture. Garuu rizaaltiin koo kan eegamne waan taaneef maal karaa kamiin jijjiiramuu danda'a, karaa kamiin biyya koo jijjiiruu danda'a, maatii koo jijjiiruu danda'a, kamtu firii gaarii naaf qaba kan jedhamu taa'etti yaadan awutoomotiivii yoon baradhe tokko biyya koo fayyaduu nan danda'a. Mudannoo mudatu shufeerota bukkeetti wantoota iddoo tokko tokkotti wanta argu waan kana furuu nan danda'a jedheen. So kanaaf fedhii makoo guddaa ta'e filadhee mani itti seenee jechuudha. Akkuma filadhee barnootichi naaf mijate amma danda'amaa ta'e deemsi isaan jira jechuudha. Qormaata isaas wantoota isa fuuldura jiranis namni milkaa'aa jedhee yaada gara fuulduraattis. Maqaan koo Dabalaa Tasfaan jedhama. Diinii Kooleejii Pooliiteeknika Bishooftuuti. Kooleejiin Pooliiteeknika Bishooftuu kooleejii akka biyyaatti jiran keessaatii dargaggeessa geessisuu ogummaa biyya ogummeessuu keessatti kooleejii hirmaachaa jiru keessaatii kooleejii tokkodha. Itti gaafatamummaan guddaan ogummaa nama qabsiisuudha. Kan nuti hojjennu normaalii akka waliigalaatti hawaasa magaalaa kanarratti hojjennu malee akka waliigalaatti immoo waan nuti akka biyyaatti hojjennu siin jiraachuudha. Fakkeenyaaf bara kana ijoollee kutaa 12 xumuranii gara kooleejii keenyaa dhufanii akka isaan ogummaa argatanii fi
hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Jalqaba asitti dhufuu isaaniitiin dura ogummaamti kun maal akka inni ta'e ogummaan barnoota qalamarraati akka inni ta'e sun hawaasa naannoorraa deemuudhaan sosochii gaggeeffamee hin dhufu jedhamee kan yaadame olidha baay'ee kolleejii keenya kan dhufe kolleejiiwwan naannoo keenya keessa jiran baay'ee isaanii fudhannee simannaa irratti rakkina guddaadha kan isaan mudataa ture nuti garuu sadarkaa biraandii gochuudhaaf wanti yaadamee socho'amaa jiru hin jira kolleejichi waan inni hojjetu oomishanni oomishu deebi'ee beekumsa namaa kennee namoonni asii ba'an immoo eessa akka isaan jiran namoota hubachiisuurraan kan ka'e hojiiwwan hojjetame wal qabatee simannaan 1,000 fi ijoollee haaraa barana dhufan qofa nama 1,100 simachuudhaaf karoorfamee ture amma garuu nuti kolleejii keenyatti 1,478 dha kan nuti simanne haaraa barana qofa jechuudha. Magaalli kuni normaalii uumamaan magaala badhaateedha magaala baay'ee bareedduudha illeeti magaala uumamaan haroo torba of keessaa qabdi deebi'ee immoo turistooti garaagaraa guyyaa guyyaatti as ta'aa oolanii sana nama keessumsiisuudhaaf hoteelota gurguddaatu magaalaa kana keessatti qophaa'anii jiru. Kun nuti kan nuti hojjechaa jirru humna namaa ga'umsa qabu hoteelota kanaaf kennuudha jechuudha. Humna namaa ga'umsa qabu akkamittiin akka keessummaa gara keenya dhufu kana daawwatu turistoota magaalaa keenya magaalaa Bishooftuu seenan kana akkamittiin akka isaan keessumsiisan jaalala namaa ulfina namaa dudhaa biyyattii naannoo keenya aadaa Oromooti jinii wal qabatee akkamittiin akka keessumsiisan deebi'u namni isaan keessumsiisanii akka naannoo keenya qofaatu hin taane akka aadaa keenya gara addunyaatti illee fudhatanii akka isaan deemanidha kan nuti leenjisnu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qophii nyaataa irratti hin leenjisna. Kan dabalatee immoo akkamittiin akka isaan nama keessumsiisuu danda'an. Leenjiin keenya leenjii bu'aa irratti xiyyeeffate akkanumas immoo inni hundeen isaa ga'umsa irratti xiyyeeffata. Bu'aan hojii itti kenname tokko isa xumura isaa agarsiisudha. Waan xumura isaa agarsiisan immoo ga'umsaan agarsiisuu isaaniiti. Amma dhugaa dubbachuudhaa fi hoteelli naannoo kana jiru walii wajjin hojjechaa jirra isaan wajjin illee jechuudha. Ijoollee leenjisna. Leenjii modality of danda'e percentii 70% 30 kan jedhamu kan nuti gaggeessinu hin jira. Wachitti si leenji'u modality sanaan jechuudha. Nu biratti si leenji'u jechuudha. Isaan warshaa naannoo kana jiran keessaati hoteelota naannoo kana jiran keessaati walii wajjin jechuudha kan nuti ijoollee kana geessisaa jirru. Maaliif baay'ee milkoofnee deemaa jirra. Carraan hojii asitti uumamaa jiru fakkeenyaaf ijoollee nuti leenjifnu odoo leenjisaa jirru idileedhaan leenji'anii leenjii walta'insaatiif gaafa isaanitti arginu achumatti qacaramaniif barnoota isaanii guyyaan baratanii achii booda jechuudha. Galgala baratu. Carraan hojii uumamee fi galgaladha kan isaan baratan. Kanaaf baay'ee milkaa'ina jirra amma sadarkaa amma jiru irratti waan nuti waliin itti adeemaa jirru tokko maaltu jira jennaani advisory board ogummaadhaan hundeessine ogummaa nuti asitti leenjisaa jirru akka hoteelli kookabii 4 yookaan immoo abbaa urjii 6 abbaa urjii 5 abbaa urjii 3 kan jedhu sun akka isaan barbaadanitti jiraachuu isaatiif ofii isaaniitiin akkanatti naageessisi kan jedhu konsaltii waliin mari'achaati kan itti adeemaa jirru jechuudha. Meeshaan irratti leenji'u isa kan isaanii bira jiru hin jira kan nu bira jiru hin jira. Meeshaan amma fakkeenyaaf capital intensiveedha amma irra deddeebiidhaan meeshaa haaraa binnee galchuu hin dandeenyu nuti. Garuu meeshaa haaraa irratti leenji'aa jiru ijoolleen immoo. Kun maaliif jennaan hoteelli ofiisaati nama ofiisaati fudhatu ofiisaati maashina ofiisaa irratti leenjisaa jira jechuudha. Akkanatti kan nuti qindoomnee adeemaa jirru. Kan biraan iyyuu asumaan indastiriiwwan turistooti magaalaa keenya dhufaa jiran yeroo dhufan daandii kanarraa waan isaan argaa deeman fakkeenyaaf dargaggoo karaa kanarraa kophee qulqulleessan otuu isaan gara keenya dhufanii fedhii barnootaa hin agarsiin nuti gara isaanii dhannee isaan waamne ijoollee warra leestiroo karaarra hojjetan jechuudha leenjisaa jirraa jechuudha. Isaaniif mata duree maalii kennineef jirraa ndaawame isaaniif kan kennee jiru kophee qulqulleessuu irraatii gara miliyoonaarraatti. From a shoe shine boy to millionaires kan jedhu life skill irratti leenjii qopheessinee fi kenninee fi isaan kenninee jira jechuudha. Warri nuti akkasittiin dhannee waamnee fedha isaaniitiin leenjisaa jirru kun maal argitan yoo nuun jettanii akkaataan isaan itti ogummaa fudhatan yeroo isaan itti ogummaa fudhatan dhiibbaa guddaa nurratti geggeessaa jira. Akka nuti kanaan dura qophoofne irraa akka kan biraatti akka of qopheessinu jechuudha. Baay'ee saffisu fedha baay'ee qabu dafanii fudhatu dafanii ga'uumu. Projektii isaan irratti leenji'an illee projektii nuti guyyaa sa'aatii 4tti kan fidne jennee nuti sa'aatii 1tti yeroo isaan itti fixanii hin jira jechuudha.
Kana jechuun istaandardi piroojeektii sana sirriitti eegameetudha kan itti yaadamee qophaa'e ogeessota baay'eedhaan irratti maratame. Garuu namooti leenjii sana fudhatan addunyaa jijjiiramaa jirtu kana keessatti jijjiiramni guddaan akka irra nurraa eegamu akka nuti qophii goonuuti illee kan nuti agarsiisee jira jechaadha. Ogummaa otomootiiviitiin wal qabatee wanti jiru magaalli Bishooftuu akkuma uumamaan badhaafamtee jirtu warshaan illee namtolcheetu badhaasee jira jechuudha. Warshaa gidduu warshaadhaan marfamnee jirra. Warshaa waan barbaanne lafa barbaanne argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma leenjii nuti leenjifaa jirru kariikulamii mootummaan bocee gadi kennee waggaa 2 yookaan waggaa 1 keessa jirra amma tuuta ga'umsa haaraa kan itti leenjisaa jirru. Saniin immoo garaagarummaan iddoo leenjiitii fi iddoo hojii lafatti uumame illee hin jira jechuudha. Kanaaf walitti araarsuudhaan maal goone leenjisaan keenya dhufee dhaqee warshaa keessa warshaa Bishooftuu Awutoomotiiviitti fakkeenyaaf leenjisaa ergine ji'a tokkoof normaalii guyyaa 40 turan achi keessa. Guyyaa 40 turanii warshaa sana keessa hojjetaa warshaa sanaa ta'anitudha kan isaan hojjechaa turan jechuudha. Hojjetaa warshaa sanaa hojjechaa turanii ga'umsa konkolaataa tokko suphuu, konkolaataa tokko wal qabsiisuu, assembilii gochuu, konkolaataa tokko akkasiin qophooftee abbaa dhimmaatiif suphamtee deemtu gochuu irratti waan achi barbaachisu hunduma isaa argatanii deebi'an jechuudha. Soo gaafachees deebi'anii ga'umsa kanaan dargaggeessa leenjisan jechuudha. Dargaggeessa ga'umsa qabu ogummaa gabaan barbaadu yookaan immoo kan indastiriin barbaadu amma wanti jijjiiramni guddaan jiru oomishni tokko kaleessa dhufee gabaatti bobba'ee gabaa keessa ni jira. Addunyaan nuti har'a keessa jirru immoo addunyaa kan biraadha. Oomisha kan biraa qabatee dhufa yookaan piroodaaktii kan biraa qabatee dhufa. Kan ogeessi keenya asii leenjisu isa kaleessaa taanaan isaarraa duwwaa namni nuti oomishnus dorgomaa hin ta'u jechuudha. Maaliif akka itti maashina sana opereetii godhan hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf teekinooloojii har'a yeroon fiddee indastirii keessa jiru nuti immoo achi wanta jiru sana leenjistoota keessa keenya geessisnee leenjifamaa keenya immoo akka isaan geessan gooneetudha kan nuti indastirii wajjiniin waltaanee deemaa jiru. Kun agarsiistuun sammuu kan jalqaba jedhe advaayizarii boordii qabna walii wajjiniin ogummaadhaan hoteela irratti hin qabna huccuu hodhuu irratti hin qabna kan economic infrastructure sector irratti kan ijaarsaa wajjin wal qabatee jiru hin jira. Sana duwwaa miti chamber of commerce magaalaa kana keessa jiru wajjin illee walitti dhufneetudha kan nuti hojjechaa jirru jechuudha. Boordiidhaan bula kantiibaa tokko kana boordii walumaa gala isaatti haala jiru hunduma isaa lafatti chaalenjiin nu mudatetti akka kantiibaan dhaqee kallattii nu qabsu gooneetudha kan nuti waliin deemaa jirru jechuudha.